Asoosama gabaabaa ayyaa carraakoo kutaa lammaffaa kutaa darbee dhaggeeffachuu kee mirkaneeffadhu. Sana booda kan guyyaa har'aa dhaggeeffachuufis gurra kee banadhu. Har'aas akkuma yeroo kaanii hojii oolee yeroon ganama naa galu wanti armaan dura mana koo keessatti raawwate ofii isaa lammeessoo osoo inni raawwatamee jiru ija kootiin arge. Isa darbe irraa wanti adda godhu yoo jiraate xalayaan poostaadhaan osoo hin taane poosti kaardiidhaan naaf kaa'ame. Habaaboo qalbii nama hawwatu kan halluu diimaan faayamee itti ida'amee dubbiin jabaatte jedheen keessa kootti mallattoo raajeffannoon kaawwadhe. Poosti kaardicha keessa waraqaa ergaa irratti barreeffame fuudhee dubbisuu eegalee. Barreeffama isa darbee tokkummaa jajal'ataa baga ayyaana masqalaa geessee yoomillee sin jaalladha ati garuu of jalatti na dhiiftee gara biraa hin barbaadiin jedha. Jechi inni of jalatti ana dhiiftee jedhu shakkiin ani Askaaluu irratti qabu daran natti cime. Isheenis edaa ni dhokatti malee akkuma koo jaalala kootiin gubattee waadamaa jirti jedhee takka dhaabbeen sammuu koo wajjin xiinxaleen itti yaaduun eegale. Nan gammadees harki haadha dhugumaas keessan jiraatiin hin hafu. Ta'uu baannaan furtuu eessaa argatti jedhee shakkii adde kumee irratti qabus cimsee itti yaaduun eegale. Dubbicha baasee himuun garuu hin barbaanne. Haaluma kanaan dhukkuboota koo lamaaniin dhukkubsachaa osoon jiruu ayyaanni irreechaa dhufe. Anis dhukkuba koo isa tokkoofillee ta'u qoricha barbaadu akkan qabu murteesse. Kanaafis falli Askaaluudhaaf xalayaa baga ayyaana irreechaa geessu jedhu kennuudha. Isuma keessa waa'ee jaalala ani isheedhaaf qabu ibsu osoo hin durfamiin dursee deebii eeggachuun qaba jedhe. Xalayaa waa'ee dhukkuba jaalalaa ishee isa ani dhukkubsachaa ture ibsu barreessee poosti kaardii keessa kaa'ee qopheesseen baga ayyaanaa geesse jedheen irratti katabee qalama bareedaadhaan keessaa fi duubasaa faayyee bareedaadhaan dibee ganama wayita isheen gara hojii ishee deemuuf kaatu geesseen. Nagaa bultee Aslaaqu jedheen nagaa gaafadhe. Nagaa galata Rabbii naan jettee xalayicha itti hidhadhe. Maal inni jettee nyaara gugguuraa na harkatti ilaaltee kennaa irreechaati jedhee harkaan itti miidhachaa ija koon ija ishee miidhagaa sana irraa osoo hin fudhatiin hayyee galatoomi jedheen fooliin ishee akka siddisa birraa urgooftu natti dhiiftee kennaa fi miidhagina ishee fudhattee na biraa sokkite. Anatu kutaa mana hojii koo keessa jira malee yaadni koo Askaaluu waliin gara yuunivarsiitii Adaamaa deemeera. Barreessituun koo tasaa balbala kutaa kootii rukuttee ol seenteetu farda yaadan yaabbadhee gulufsiisuu turetti luugama qabee irraa na buuse. Yeroo xiqqoodhaaf na haasofsiisuu
akka barbaaddu ija sodaatiin nama li'achiiftee na gaafatte. Anis tole jedhee dhaggeeffadhee hojii gara biraa kanfaltiidhaanis ta'ee faayidaa adda addaatiin isa kana irra fooyya'aa qabu akka argattee fi isa kana gadhiisuuf akka murteessitee natti himte. Xalayaa poostaan cuqqaalamee natti laattee baatee sokkite. Anis kun tarii xalayaa waa'ee waraqaa geggeessummaatii muuxannoo ittiin gaafatu ta'a laata jedhee yaade. Garuu ammoo maaliif poostaadhaan cuqqaaluun barbaachisee jedheen shakkii keessa kootti uume. Suuta jedhee banee dubbisuun eegale. Wanti shakkeen ol barreeffamichi xalayaa kanan dura mana kootti argaa ture tokkuma. Qabiyyeen xalayichaas kanumaan mirkaneessa. Ani yoomillee siin jaalladha, ati garuu dudda jalatti nasiif. Ati garuu duudaa jaalalti siif hin galledha jedha. Mata duree xalayichaa kanaan dura waan mana koo keessa ta'aa ture hunda kan raawwate akka ishee ta'e furtuu mana kootii na jalaa fudhattee natti fakkaata. Isa akka irraa boochisiifteen ibsameera. Xalayicha keessatti itti fuftees hojii gara biraa akka hin argatiin ija koo duraa yoo fagaatte jaalalli na dhiisaa jettee waan amanteef hojii dhiisuuf akka murteessitee barreessiteetti. Dugdatu na cite. Furtuu mana kootii waraqaadhaan cuqqaaltee irratti barreessitee xalayicha keesseetti. Yeroon gara manaa galuuf ka'u yaadni koo hunduu waa'ee Askaaluu ta'e. Maal jedheen ija ishee keessa ol jedhee ilaalaa. Hammanumaa gara manaatti dhiyaadhu dhaannaan onnee kootii dabalaa deema. Yoon dallaa ol seenu namuu alan jiru. Dafeen karaa saaqadhee ol lixee. Siree koorratti of darbee dugdaan ciisee sooraa manaa asii ol ilaaluun eegale. Eessa akka dhufe osoo hin beekin yeroodhuma tokkotti yaadni hedduun na marse. Waa'ee Caaltuu jechuun barreessituu koo ishee sababa jaalala kootiin hojii dhiiftee manatti galtee maal gochuun qabaa? Eeyyee mana ishee deemee gorsuu akka isheen hojii isheetti deebitu gochuun qaba jedhee yaade. Garuu ammoo yoo ati jaalala kootiif deebii laattu malee hin ta'u jettee diddeewoo. Kunis waanuma taaneen jedhe. Takkaattu ammoo waa'ee Askaaluu safuu kee yaa gooftaa maccaa yoona maal jetti laataa osoo ani ciisee yaadan sammuu koo keessatti kora taa'aa jiru. Keessummeessuu balballi rukutamte. Naasuun qaama koo wareeruu natti dhaga'ame. Utaalee ka'een bane. Hibboo guyyuma rafuutti kaatee isa Askaaluudhaan amanuun dadhabe. Wantan deebisu wallaalee yeroodhaaf afaan na hidhe. Lakkiin rafnellee hojii dhaagalee dadhabnaan xiqqoo ishee boqochuudhaaf jedhe malee sagalee hollataa fi sodaa of keessaa qabu deebiseefi. Seessee kaa jedheen itti fufe. Hin seenu hin jarjara. Obboleeyyi kiyya amma tana silkii na dhawwee ciroo irraa dhufee as Adaamaa jira. Isaan fiduuf hin deema. Bora ayyaana irreechaa deemuuf har'a na bira bulaa naan jette. Dubbii ishee gurra koo seenee baay'ee nama gammachiisa. Atis waliin deemtaa? Nan gaafadhe. Hayyee gaaffii qabaasa. Ati ni deemta moo akkam? Naan jette. Eeyyee ni deema. Irreecharra ooluun wayitaatii jedhe. Sagalee gammachuutiin guutamtee hayyaa taateetta walumaan deemnaa
jechi amma kana caalaa turuu hin danda'u. Atis baga geesse jedhee waan waraqaa kennaatiin cuqqaalame natti laattee baate. Miirri gammachuu keessa koo guutee sabboonummaan na wareeree wanti isheen natti laatte saaqee ilaaluuf hin jarjare. Kennaa bara baraa kan naaf laattu askaaluu argachuu kootu na boonsa. Suuta jedhee taa'ee kennaa ishee banee ilaalee kitaaba seenaa qabeessaa kan Asmaaronni Laggasaatti Oromoo Dimokiraasii jedhanii mata duree isaa of ta'uun nama guddisa malee nama xiqqeessu jedhu barreeffamni ishee keessa irratti maxxansite. Dhukkuboonni mana koo keessaa lamaan isaaniiyyuu kennaa irreechaa irratti furmaata argatanii. Kennaa askaaluun naa laatte kanaan hedduu akkana jaallattu jaalalli koo akka ishee waxalee jiru guutummaatti erga mirkaneessee haadha ijoollee koo naaf taati jedhees guyyuma sanaa qabee jala mureen amane. Gara manaattis galee deebi'ee boqonnaas fudhee kana booddee jireenyi koo nagaa argateera dhukkuba koorraas fayyeera jedheen faana maluu eegale. Adeemsa keessa jiruu fi jireenya keenya walii wajjinis siqnee akka mari'annu na haasofsiisuu eegalte. Ganama yeroo ani ka'u bilbila koorraatii sagalee ishee yoon dhabe onneen koo dhukkuba ganamaatiin hedduu darramuu eegalte. Jaalala keessatti hedduu akkana jaallattu anis hedduu akka ishee jaalladhu jaalala walii keenya osooma wal dhamdhamsiisaa deemnu garuu wanti akka tasaa yeroo hundumaa dhufee miira koo na jeequu fi miira koo baay'ee na rifaasisu waa'ee Caaltuudha. Caaltuun jaalala koof jettee yeroo hojii gad dhiistee baatu jireenya hundumaa dhiistee gaafa manatti galtudha. Akkam godhee isheedhaaf furmaata laadhu kan jedhu sammuu koo na cinqa. Onneen kiyya banamtee kan isheen jaallattee garuu Askaaluudha. Askaaluun jireenya ishee guutuu ofii guutummaa ishee anarratti of gatteetti. Anis of amansiisee sichi kan kootii anis kan isheetii borri ijoollee waliin horree hin barsiifannaa hin guddifannaa waliin dagaagnaa kan jedhu karoora akkasii fi ajandaa akkasii sammuu koo keessatti kuuse. Baatee galtuu fi yoo teessus ta'e kaatu gaafa qeemaatii ishee deemtu akkasumas lafa hojii teekstii osoo naan barreessin daqiiqaa tokkoof na dhobsitu. Anis lafa hojii taa'ee yeroo meeqa sagalee yookas yoo bilbilee yoo mallee teekstii yookiis qubee tokko argu malee boqonnaa na dhorka. Anis ta'e isheen jaalala ho'aa keessa gallee baay'ee wal bulluksine. Osooma kanaan jiru Caaltuun kaleessa hojii gad dhiistee kan dhiistee deebitee sababa jaalala kootiin kan kee manatti kan deebitee lafa ani hojii hojjedhu dhufte. Lafa hojii kootii dhuftee akka hedduu na jaallattuu fi jaalalli koo ishee dararaa akka jiru sanarra darbitee lubbuu ishee balleessuu fi akka deemtu natti himte. Taa'ee yaada kootiin qalbii cabee garaas na nyaachuu eegalte. Silaa ani waliinis jalqabeera deemsa Askaaluu wajjin jalqabee jaalala ho'aa fi baay'ee olaanaa ta'e keessa wal galchinee ofii keenyaas miira keenya to'achuu dadhabnee jirra. Garuu Caaltuudhaaf waan an murteessuun dhabe. Furmaatas nan dhabe. Taa'ee abshir Caaltuu ani siif jira jedheen gurra isheetti hime. Sanuu gaafa kana dhageessu baay'ee gammaddee kaleessa fuulli ishee dukkanaa'ee hin ife. Garuu yaada koo keessatti gaafan akkas jedhu Askaaluun suurri ishee fi yaadni ishee hundumtuu
dura koo dhufa dhaabadhee maaliifan akkas jedhee anas kaaluu jaalladheera isheenis na jaallatteetti kan jedhu yaada koo keessa dhufe. Ammas takka taa'ee itti yaadee sababa kootiif miidhamuu qabdi kan jedhus hedduu na dararuu jalqabe. Faana koo kaasee lamaan isaaniiyyuu qofa qofaatti haasofsiisuun qaba jedhee yaada kootiin murteesse. Ganama Caaltuu yoo haasofsiisee galgala immoo Askaaluu akkana haasofsiisu guutummaatti murteesse. Adeemsa keessaa osoo jaalala kana lachuu lamaan isaanii irraayyuu osoo man dhamdhamadhu isaan garuu akka isaan wal beekanii tasallee gurra hin qabu. Isaan hiriyoota biyya tokkotti dhalatanii guddatanii fi waliinis barataa kan turan ta'uu isaanii gonkumayyuu gurri koomaan beeku. Dhugumaan akka isaan na jaallatan lamaan isaaniirraayyuu akka na jaallatanii fi miirri isaan naaf qabanii miira jaalalaan guute malee miira qormaataaf yookiis immoo badisaaf yookiin wanta biraaf kan jedhu tasumarraan mul'atu. Isaan biras yoon oolee qofa qofaatti waamee guyyootaa fi sa'aatii gargar baasee yoon haasofsiisee baay'ee naaf eeyyamamu. Caaltuunis ta'e Askaaluun nan rakkisan turanii. Osoo adeemsa kana keessa deemnu Caaltuun akkas naan jette. Kana booddee aniif ati waggaa dheeraa waliin turuurraa koottu wal fuunaa. Qalabatii yookaas qubeellaa maaliif waliif hin goonuu naan jette. Takka dhaabadheen fajaje onneen koos dhaannaa dhaabdee waanan dubbadhuu fi jecha dhabee tole ni mari'annan jedhe. Maaliif hafuura kutaa dubbattaa naan jette. Lakki hafuura kutaa miti. Jecha kee sanatu baay'ee natti tole. Anis akkuma kee bakkee turuun barbaadu. Wal fuunee waliin jiraanna. Jecha jedhu ittiin deebise. Marree kaan ikkoo yaadi sirriin kaase miti naan jette. Anis tolen jedhe. Garuu miirri na keessa jiru miira sirriin turre. Miira hedduu jeeqamaa ture. Miira boqonnaa dhabee tasgabbii dhabe ture. Ani yeroo sanatti ofirraa tasgabbeessuu fi deebii dhabeen sana jedhe malee akka isheen dhugaa godhattuun barbaadu ture. Adeemsa keessaa osooma kanaa waliin jennu bultee kaatee waa'ee qubeellaa natti haasofti. Torbee osoo hin ga'iinii tole qubeellaa naaf gootee maaliif gaa'ilan dhaabbannu kan jedhu yaanni Askaaluu biraas naaf madde. Yeroo san abdii kutadhee ani horiin tiksamoo horiin dhoofaa maaliif nama lama wal fuudhaa maaliifan nama lama wal duukaa fuudhaa kan jedhu yaada koo keessa dhufuu eegale. Sana booddee anis takka taa'ee takkasitti yaadee marsaa lammataa yookaas guyyaa biraa beellama naaf qabde Caaltuuni. Caaltuu faanas deemee lafa bashannanaa hedduuwwan na geessitee na bashannansiistee dhugaatis ta'e nyaataa waliinis dhamdhamannee rafnu malee naan jette. Anis tole jedhee kutaa xiqqeessichaa isheen dursitee qabdeetti. Waliinis sababa nyaadhee sababan dhugee fi hedduu of dadhabee waliinis tole jedheen gadi ciisne. Yeroo sana keessatti miirota hedduutu anarraas ta'ee isheerraas gidduu keenyatti argamaa ture. Miirotaa fi taatee guyyaa sanaa booddee eessayyuu hin deemu. Si faana galuu qabaa jecha naan jedhuun afaan isheerraa dhagee. Osoo qubeellaa naan jechaa turtee amma immoo yaada kana maaliin maddisiisteen jedhe.
Isheenis akkasnaan jetti lakki jireenya amma kanas duukaa jiraadhe ani dhaqee qofaa koon jiraadha sumaa wajjin jiraadheen du'a jecha jedhuun afaan isheerraa dhaga'e. Jireenyi dukkanaa akka jirutti dhufee jireenya koo marse tole jedhee silas sila natti fuudhee waaqan natti fuudhe jedhee adeemsa wajjin jalqabee mana kiraay biraa barbaadee lafa mana haadha dhugumaatiis ba'uudhaaf dhaqee haadha dhugumaatti himuun qaba jedhee yaada kootiin murteessee kiraay keessa osoo jiraannu otoo waliin deddeebinu isheenis hojii isheetti fuftee anis hojii kootti fufee askaaluun garuu maaluma taatee naan jetti gaafa hundumaa. Garuu jaalalli onnee koo isheerra jira caaltuu wajjin hangas wajjin jiraadhee waan hundumaa waliin dabarsee hedduu nan gammachiiftu. Garuu askaaluu wajjin taates ta'e gochaa tokkollee osoo hin raawwatiin hedduu na gammachiisa. Miirri isheen naaf qabdus miirri ani qabus hedduu baay'ee si'ataadha. Dhuftee lafa hojii kootti na haasofsiisu eegalte. Yeroo isheen dhuftee na haasofsiistu hedduun gammada hedduun bu'aara. Adeemsa keessaa caaltuun akka hiriyaa ishee taatee gaafa natti himtu hedduun gadde. Garuu akkan ishee wajjin jireenya eegalee homaan beektu. Erga wal beeku ta'ee jedheen yaada kootti dhaqee mana haadha dhugumaatii wayyaas ta'e qabeenya koo meeshaa hundumaa fudhadhee caaltuu wajjin jiraachuun qaba. Kana booddee askaalurraa garaa kutachuun qaba. Isheerraas addana baastee yookiis immoo ofiishees waa ta'uurraa bakkaa fi biyyaa jijjiirrachuu qabna kan jedhu yaada kootti nan murteesse. Erga yaada kootiin murteessee yaada koo wajjinis taa'ee mari'adhee dhaqee haadha dhugumaa biraa waan an qabu hundumaa sassaabbadhee caaltuu wajjin galgala mari'achuudhaaf koottu jedhee lafa ciisichaa koottu jedhee waamee mari'achiisuun eegale. Lafa kanaa fi safara kana dhiisnee baanu malee hin jiraadhuun jedhe. Maaliif safarri kun ko baay'ee natti tola naan jette. Lakki safara kana jiraachuun naaf hin ta'uun jedhe. Lakki malee naan jette mormii booddee walii gallee wal fudhannee gara biyyaa caaltuu fa'itti mallee. Garuu onneen koo guutuun yaadni koo guutuun qalbiin koo guutuun hundumti isaayyuu askaaluu faanadha. Garuu waan biraa waan waliin dabarsen qabu. Garuu hedduun itti gammada hedduunis ittiin boona. Na fudhattee deemtee qe'ee warra isaanii na geessitee na daawwachiiftee daawwannaa booddee erga fixannee maatiinis lafa nuuf kennanii nutis achi jiraachuu eegalle. Hojiittis ganamaa fi galgalaa konkolaataatiin osoo deddeebinu askaaluu garuu tekstii qofaan akka na haasofsiisu qofaan murteesse. Isheenis gaafa hundumaa tekstii qofaan walumaan osoo haasofnu guyyaa tokko akkas naan jette. Maaliif sagaleen natti haasoftuu naan jette. Lakki sagaleen sitti haasa'uun jibbe miti. Garuu sababanii bootaa yookiis immoo lafa jireenyaa jijjiiree fi hedduun dhiphadhaan jedhe. Yaadni koo sirrii mitiin jedhe. Lakkisan amanu rakkoo yoo jiraate natti himi kan carraaqoon barbaaddadhaa naan jette. Gaafa isheen kana naan jettu abdii koon kutadhe nan sassaabes nan goolabes. Anaaf jettee caaltuunis jireenya ishee hundumaa balleessuuf turte. Deebitee erga waliin jiraannes ulfa guutuu taateetti. Askaaluun asii immoo kan carraaqoon barbaaddadha gaafa naan jettu hedduu haamileen na cabe. Maaliif jaalalli koo isheedha. Keessi koo ishee jaallata. Osoo caaltuu wajjin lafa ciisicharra jiru osoo hin jaallatiinan dhaqee askaaluu yaadaan bira jiraadha.
Sana booddee waan an deebisu dhabee galgala galee mataa buusee baqqaan dhiisee deemuu qaban jedhe. Sana booddee dhiisee yoon deemes ulfi garaa ishee keessa jiru kun daa'ima kooti anaaf baatti akkamittan gatee deemaa jedhe. Isa kaleessa eengaddaa caalaa immoo jaalala ho'aa fi faara ifaatiin hedduun akka keessumsiisu eegalte. Askaaloon garuu amala ishee jijjiirratte. Kennaa irreecha irratti naaf laatte sanuu hundumaa na yaadachiifti tekistiidhaani. Sana booddee halkan manaa ba'ee imaluun eegale. Askaaluudhaa fi osoon caakka keessa deemuu nan bilbileefi bineensi osoo na nyaatee homtuu nan argu ture. Sana booddee bilbila na jalaa kaaftee ani ija kee arguun barbaadu naan jette. Lakki guyyaa tokkoo fi ija kee arguun barbaada, ani hedduun si jaalladha, hedduus miirri koo sitti gammadaan jedhe. Sin barbaadu garuu kottu ani amma Adaamaan jira naan jette. Gaafan dhaqee achi ga'uus erga wal arginee waliin haasofnee ani kana booddee sin barbaadu naan jette. Caaltuun immoo ishee dhaabbiltee osoo wajjin haasoftu silaa Askaaluu wajjin goddanyaadha. Hiriyyaadha garuu akka anaa fi Askaaluu wal beektu Caaltuun immoo hin beektu. Garuu isaan lachuu wal beeku. Dhaloota biyya tokkoodha. Sana booddee osoo ani Askaaluu wajjin taa'ee haasa'u Caaltuun haati manaa kiyyaa inni bilbilteefi wayyee Caaltuu akkam fayyaa keeti? Nagaa kiyyaa jettee nagaa ho'aa gaafattee nagaa as wal gaafatanii osoo ani bilbila cufteetti natti fakkaatee Askaaluu koo jedhee kottumee adda kee keessa al takkaan si dhungadha jedheen ofitti qabuudhaafan laba isheen jirtuun ofitti harkise. Yeroo sana Caaltuun bilbila keessa jirti. Bilbila keessa teessee dhageessi turte. Yeroo sana deebitee ati halkan kan na dhiiftee deemtee fi Askaaluu barbaacha? Anaan garuu jireenya karaarraaf na laattee imalaa fi deemsa kana maaliif jalqabdee naan jettee teekstii naa barreessite. Teekstiin sun fuula iskiriin bilbila koo irratti mul'ata. Askaaluu sirrifattee ati Caaltuu wajjin wal beektaa naan jette. Eeyyeen jedhe. Eessatti jedhe. Miira naasuu keessa waan hin jiruuf dhoksuu waan hin dandeenyeef haadha manaa kooti ulfa ji'a 8 naaf baattiin jedhe. Rifattee anas ta'e hiriyyaa koo balleessuu barbaadda turte naan jette. Erga ishee balleessitee anas balleessuu dhufte naan jettee na dhiittee mana keessaa ganna baaftee obboleessa ishee natti waamtee na reebsiftee na ganna baasiftee na gachisiiftee. Ergasi deebitee Caaltuu wajjin haasoftee akka ani dhiisee manaa ba'ees erga itti himtee booddee manatti hin deebisinii jedhanii isaan lachuu hiriyootadha biyya tokkotti dhalatanii guddatanii. Kanaaf walii galanii Caaltuutti gaafan bilbiluu iddoo dhaqxu dhaqe malee ani sin barbaadu sichomaa miti garuu daa'ima kee guyyaa dhalatu fideensiif kennaa naan jette. Kaleessa maatii koo irratti ba'aa ta'ee jiraadhee jireenya qofummaa maatii koo irraa adda ba'ee dabarsee mana haadha dhugumaatis ba'ee sana booddaa jaalallee lama qabaadhee mana haadha dhugumaatis ba'ee Caaltuu wajjin jireenya jalqabee amma garuu daandiittan ba'ee. Askaaluuf gaafan bilbilu silaa reebdee obbolootaanii ganna baasifteetti. Caaltuunis sin fedhu naan jetteetti. Sana booddee ayyaa carraa koo jedhee
ayyaa carraa koo jedhee carraa koo kumachuuttan ka'e. Osoon tokko jaalladhee waliinis jiraadheera ta'ee akkasin ta'u ture. Har'a garuu carraan kun akkas ta'u anatu godhe moo waaqatu godhe kan jedhu gaaffii keessa kootti guutame. Carraan koo daandiirra jiraachuu fi harka namaa ilaalee jiraachuun eegale. Sababiin isaa obboloonni askaalu waan baay'ee na miidhanii fi ani hojjechuu hin danda'u. Hojiidhaanis ala ba'ee daandiirra galuun eegale. Guyyaadhaa gara guyyaatti hoteelota garaagaraa fi waan isaan barbaadanii fi saayinoota miicee sanuu harka tokkoon harki tokko waan narra jiraa miidhamee fi harka tokkoon miicee biddeen gimmaash argadheen lubbuu koo bulchachuun eegale. Adeemsa keessa warri hoteela sana baasanii bakkee na kaa'anii roobaa fi qonna qorra keessa jiraachuun eegale. Qorra sana keessa sosoon jiraadhu akka ani jireenya kana keessa galee caaltuun soomaa quban qabdu garuu daa'ima sana fiddee yoo natti laattee nafaana daandiirra galaa kan jedhus yaada koo dhiphisuu eegale. Dhiphina sana keessa jiraadhee uffanni sanarraa dhumtee peestaalii ofitti qabbee jiraachuun eegale. Adeemsa keessaa barandaa namaa eegee akkanii nyaata qonqoo koo qofaa fi akkan jiraadhu namichi abbaan qabeenyaa na waammate. Anis barandaa jala taa'ee barandaa jala ciiseen isaaf eegaa qonqoo koo qofa duwwaa fi akkan jiraadhutti walii galeen jireenya eegale. Carraa koon abaaraa guyyoota koon abaaraa gaafa hundumaa abdii koos nan kutadha. Adeemsa koo kaleessaa gaafan ilaaluu fi iddoo guddaa ga'ee deebi'ee gaafan kana ta'u hedduun gadda. Carraa koo abaaraa akkan jiraadhu kan na godhee ana moo waaqadha kan jedhu gaafa hundumaa gaaffii kooti. Garuu carraan maalidha? Carraan jireenya namootaa keessatti yeroo hedduu mul'ata. Hiikkaa carraa namni beeku jira? Kutaa itti